Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni maatii gaaddisaa jiibiitu har'a immoo pilaatfoormii baay'ee bareedaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Pilaatfoormichis Poppolaayif jedhama. Pilaatfoormii baay'ee bareedaa irratti investi godhanii hojjechuu dandeessan wanti itti baastan tokko hin jiru garuu yeroo keessa galtanii irratti hojjennaanii wanta baay'ee irraa fayyadamuu dandeessanii. Kanaaf pilaatfoormichi akkas fakkaata. Tokko tokkoon wanta barbaachisu akkamitti hojjechuu akka dandeessan waan hunda isaa jechuudha. Isinittan agarsiisa. Kanaaf seera qabeessaan na hordofaa. Na amana piroosesiin isiniin jedhe tartiiban isinitti agarsiisan hojjettan taanaan baay'ee fayyadamaa taatu. Kanaaf seera qabeessaan na hordofaa. Maatii gaaddisaa jiibiitu ta'uu hin dagatina. Baay'een isin jaalladha ulfaadhaa. Viidiyoo keenya itti isa booda paaswoordii keessan kallattiidhaan waan barbaaddanitti galchitu. Paaswoordiin kun yeroo biraas jijjiiramuu waan danda'uuf rakkoo hin qabu. Jettanii paaswoordii jabaa itti galchitu. Kazaa neekistii jettuun jechuudha. Gaafa neekistii jettaniini peejiin kun bifa kanaan isinii baasaa. Asirratti gaa of eeggannoo guddaa gochuun kan barbaachisu asirratti maqaa keessan hin jijjiirtu. Asirratti maqaa keessan hin jijjiirrattu booda jijjiiruun ni danda'ama isa kana. As gootanii maqaa keessan iddarra galchitanii kaataniiti. Asitti guyyaa dhalootaa keessanidha isa jedhu isa kana filattumaanii bara barbaadanitti guuttu. Garuu waggaa 18 gadi ta'uudhaa hin qabu wantichi. Kanaaf isa kana kanatti guuttanii kaataniitu biyyi Itoophiyaadha. Kazaa meelii fi meelii isheettu kanarratti of eeggattu. Warri dhiiraa meeliidhaan guuttu, shamarran fiimeeliidhaan guuttu. Ijoollee baay'een garuu fiimeelii kanaan guutanii jechuudha suura shamarraniiti. Fiimeelii jettanii guuttan taanaan viidiyoo sana irratti kan mul'achuu qabu suura shamarranii, viidiyoon kan shamarranii ta'uu qaba waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabdu. Aappichi baay'ee ulfaataadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kan dhiiraatiin ammoo banaa waan jirruuf meel jennee meeliidhaan bannee jechuudha. Isa booda suuras keessaa fudhannee suura keessan tokko filattanii suura ifaa ta'e tokko asirra keessu. Kazaa isa kana choose jettuuni. Kazaa gubbaarraa complete ishee jettu kana tuqxaniitu ishee kana adjust gootu jechuudha. Suuratti adjust gootaniitu right ishee kana tuqxuuni. Kazaa suura kana fudhateera jechuudha. Submit jedha jalatti kan inni jedhu gender and country cannot change jedha. Jijjiiramuu waan hin dandeenyedha jechuudha. Amma of eeggannoodhaan guutuu waan qabdanidha. Kuni kana ishee kana submit jettuuni. Submit jettanii gaafattan peejiin isaa guutummaadhumatti isiniif banameera jechuudha. Kallattiidhaan banneerra. Kazaa receive reward more reward isheetu akkanatti seenudha jechuudha kallattiidhaani. Gaafa aappii kana seennu fuulli isaa jalqabaa kana fakkaataa jechuudha. Jalqaba irratti kan mul'atu laayivii isa jedhu kana ittaanee paartiidha. Ittaanee peejii ekspiloorii kanadha. Ittaanee miiseejiidha. Ittaanee immoo piroofaayilii keenya jechuudha. Amma tokko tokko ilaaluudhaaf gara laayiviitti adeemnu. Laayivii jechuun bakka teenyee itti wal barsiifnu, itti giiftii illee walii kennuu dandeenyu, waan tokko tokko itti beeksifachuu, waan garaagaraa irratti hojjechuu dandeenyudha jechuudha. Inni kun seera mataa isaa qaba. Shamarranii fi akkuma galmaa'aniin gaafa guyyaa jalqabaa kallattiidhaan seenanii irratti hojjechuu danda'u jechuudha. Dhiirotaaf garuu levelii 5ffaa yoo ga'an malee kennuu hin danda'u jechuudha. Yookaan ajentii irra yoo ga'an levelii ajentii irra yoo ga'an kan inni laayivii seenuudhaaf carraa kennuufi. Kanaaf dhiironni immoo malattiin sadarkaa ajentii irra geenyu karaa salphaa wal wajjin haasa'uu hin dandeenya rakkoo hin qabu.
Kanarraan kan hafe shamarran garuu kallattiiwwan irratti seenan irratti hojjechuu danda'u. Shamarran gaafa laayivii seentanii sa'aatii tokko qofa waan laayivii irra seentaniif namni ilaalee dhiisee fuuldura keessanii moobaayilii keessan waan laaltaniif sa'aatii tokkoo fi kooyinii 5,000 isinii kenna. Sa'aatii lamatti jechuudha guyyaa sa'aatii 24 keessatti kooyinii 10,000 guurrachuu dandeessu jechuudha. Walumaa galatti guyyaa muraasa keessatti kooyinii 100,000 yoo walitti qabattanii jechuudha doolaara 10tti isiniif jijjiira jechuudha. Shamarraniif dhiironni garuu sadarkaa ajentiirra yoo geenyedha kan inni nuuf kennu yookaan levelii 5ffaa jechuudha. Isatti aanee kan jiru paartii. Paartii kana jechuun immoo hin seennaa gaafa seennu teessoo qaba. Amma hin seenne sagaleen nu jeeqa jedheen malee hin seennaa gaafa seennu teessoo mataa isaa danda'e qaba. Teessoo bifa warqii fakkaatu tokkorra yoo teenye dhiirota hin adaba. Teessoon 2, 3, 4 kan shamarraniiti jechuudha. Isatti aanee kan jiru garuu dhiironni bakka barbaadan taa'uu ni dandeessu. Teenyee fakkeenyaaf daqiiqaa 15 yoo irra teenye nuufi warra dhiirotaatii fi kooyinii 200 nuuf kenna jechuudha. Shamarraniif garuu sa'aatii tokko yoo gastii sanarras taa'anii kooyinii 800 sassaabbatu jechuudha. Kanaafuu paartii seenuu kan dandeenyu warri dhiirotaa levelii 5ffaa yookaan ajentiirra gaafa geenyedha. Shamarranis akkuma kana kallattumaanii akkuma dura jedhee jalqabuma seenuu ni dandeessu jechuudha. Amma isatti aanee kan jiru explorer page jedha. Inni kun suura keenya footoo